Dubbiin pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraampii fi dubbii warra Iraanotaa ammallee wal faalleessaa jira. Akka pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp dubbatetti haleellaa buufataawwan niwukilaraa, buufataawwan galaanarraa fi akkasumas haleellaa humna qilleensa Iraan irratti raawwanneen haleellaa nuu milkaa'ee fi pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp itti dabaluudhaan haleellaan kun torban tokko qofa kan nutti fudhatu Iraan ni laamsheessinaa, Iraan yoo barbaanne boombii takkaan bara dhagaatti isii deebisna jechuudhaan kan dubbatan yoo ta'u, garuutuu dubbii warra Iraanotaa faallaa ta'ee argamee jira. Akka ajajaa waraanaa waliigalaa Iraan Jeneraal Amiir Hataamii dubbatetti diina keenya firraa qolachuu jirra, haleellaas irra raawwachuu jirra, diina keenya karaa lafootiin haleellaa nurratti raawwachuudhaaf yaala taanaan tarkaanfii hamaa kan irratti fudhannuu fi namni takkalleen akka irraa hin hafne dubbatee jira. Warri Iraanotaa haleellaa kanaaf waraanota gara miliyoonaatti dhiyaatan biyyoota isaanii keessa bobbaasuudhaan kallattii hundaan kan birraa eegaa jiran yoo taate, akkasumas waraanni Ameerikaa biyya teenyatti as seenan taanaan ibidda akka roobaatti itti roobsine jechuudhaan dhaadachaa jiran.